Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaanaa 11. Guyyaa kanatti mootota Anxookiyaatiif abbaa isaanii fi gorsaa isaanii kan ta'e qulqulluun Faasiledas wareegamummaadhaan boqote. Innis mootii Roomaatiif hoogganaa loltootaa ture. Mootummaan sunis guutummaan ishee gorsa isaatiin jabaatte. Hojjettoota dhiiraa fi dubaraa baay'ee qaba. Firoomni isaas akkas ture. Mootiin Room maqaan isaa Numaariyaanos jedhamu Teediroos Banaadiliyoosii fi haadha isaa kan taate obboleettii qulqulluu Faasiledas fuudhe. Yoosxoos Galaadiyoosii fi Abaadiroon deesseef. Isaan kun qulqulluu Faasiledasiif ilmaan obboleettii isaati. Haati manaa qulqulluu Faasiledas obboleettii haadha qulqulluu Fiiqixooriiti. Ishee irraas ijoollee maqaan isaanii Awsaabiyoosii fi Maqaarsi jedhaman godhatte. Yoota sana keessas namoonni Quzii fi namoonni Faaris namoota Roomiin waraanuudhaaf ka'anii. Yeroo sana ilma mootii kan ta'e Yoosxoosiin, ilma Faasiledas kan ta'e Awsaabiyoosiin raayyaa waraanaa isaanii wajjin gara waraanaatti ergan. Mootiin Numaariyoosis namoonni kan biroon yeroo waraanaaf ka'anitti gidduutti waraana keessa lixee achitti du'e. Mootummaan Roomiis kan ishee eeguu fi gaggeessuu dhabde. Akkas ta'e ji'a sana keessa waraanaaf ijaaramuudhaaf namoonni Room biyya isaanii keessaa gootota warra kana duraan waraana walitti qaban. Isaan keessaas kutaa bulchiinsa Misirii gara olii irratti tiksee re'ootaa kan ta'e maqaan isaa Aqribaadaa kan jedhamu achi ture. Isas hooggantoonni humna waraanaa fudhatanii fardeen moototaatiif dursaa godhanii muudan. Innis amalaa fi hojii isaa hundumaan jabaa ture. Ijoolleen dubaraa mootichaa Numaariyoos keessaa tokko foddaa irraan isa ilaaltee jaallatte. Filattees isatti heerumte. Maqaa isaas Diyoqilixiyaanos jettee moggaaftee mootiis taasifte. Guyyoota muraasa booda Waaqa samii fi lafa uume dhiisee Waaqa tolfamaa waaqesse. Qulqulluun Faasiledasis dhaga'ee baay'ee gadde. Hojii mootummaas ni dhiise. Kana boodas Yoosxoos mucaan mooticha Numaariyaa Oosoo fi Awsaabiyoos mucaan Faasiledas diinota isaanii injifatanii biyya diinota isaanii barbadeessanii gammachuudhaan galan. Haa ta'u malee mootii kan ta'e Diyoqilixiyaanos kabajamaa kan ta'e Kiristoosiin ganee Waaqa tolfamaa dhaabuu isaa argan. Baay'ees gaddan. Aaranii seefii isaanii butatanii Diyoqilixiyaaноsin ajjeesanii Yoosxoos ilma mootii Numaariyaanosiin muuduu fedhan. Faasiledasis gocha kana irraa isaan dhorke. Kana booda qulqulluun Faasiledas firootaa fi loltootaa fi hojjettoota isaa hundumaa walitti qabee ulfaataa kan ta'e maqaa Kiristoosiin dhiiga isaa dhangalaasuuf akka jiru isaan hubachiise. Hundumtuu akkas jedhanii deebisaniif. Du'aati duutu nutu si wajjin ni duuna jedhanii yaada tokkoon walii galan. Kana booda Diyoqilixiyaanos dura dhaabbatanii ulfinni isaaf haa ta'uutii Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiif amanaman. Isaan ijoollee mootummaa waan ta'aniif surraa isaanii irraa kan ka'e baay'ee sodaate. Harmaanos abbaa qulqulluu Fiiqxoor gara Misiriitti ergee achitti akka isaan gidirsuuf mooticha gorse. Innis adda isaan baasee kophaa kophaatti ergee. Abaadiraanii fi obboleettii isaa Iraaniin gara biyya tokkotti, Awsaabiyoosii fi obboleessa isaa Maqaarsiin gara biyya birootti, Galaadiyoosiinis akkasuma godhan. Banaadiliyoo Teediroos muka Komool jedhamtu irratti mismaara 153 qabsuura isaa xumure. Qulqulluun Faasiledasiin garuu gara biyya Afrikaa gara bakka magaalonni 5 itti argaman gara hoogganaa loltoota Matsiruusiitti ergee. Matsiruusii kabajaa fi mootummaan isaa dhiisuu isaaf ni dinqisiifatte. Ulfinni isaaf haa ta'uutii Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoosis ergamaa isaa ergee hafuuraan gara samiitti ol baasee bakka bultii hafuurawaa kan ifaan faayame itti agarsiise. Lubbuun isaas baay'ee gammadde. Kana booda gara bakka isaa jalqabaatti deebise. Hojjettoota isaa keessaa garuu kan inni bilisa baasee jiru. Kan isa wajjin gonfoo wareegamummaa fudhatanis 733 ni ta'u. Qulqulluu Faasiledasiin gidiraa guddaa irraan ga'anii geejjibaattuu fi ulee sibiilaa qara qabaniin
foon isaa cicciranii ni du'e. Ulfinni isaaf haa ta'uuti. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos garuu mudoo tokko malee du'aa isa kaase. Saboonni hundumtuu raajii ajaa'ibsiisaa kana yeroo arganitti ni raajeffatan. Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositti ni amanan. Hoogganaa loltootaa sanaanis ni abaaran. Waaqa tolfamaa isaas ni arrabsan. Innis isaanitti aaree mataa isaanii seefiidhaan akka irraa muraniif loltoota isaa ajaje. Isaanis gonfoo wareegamummaa fudhatanii baay'inni isaanis dhiirota 14,700 fi dubartoota 37dha. Kana boodas qulqulluun Faasiladas foon isaa hundi baqee akka bishaanii hamma ta'utti eelee sibiilaa irratti bilcheessan. Gaara irratti boolla gadi fagoo qotanii akka awwaalaniif ajaje. Isaanis akkuma ajajaman godhan. Yeroo sanatti ulfinni isaaf haa ta'uuti. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos qulqulluu Faasiladaasiin ammas du'aa kaase. Gara hoogganaa loltootaa sanaas deemee akkas jedheetti iyye. Yaa Maxruus, hoogganaa loltootaa Yeele'ii, mootiin kee inni gantuun sun haa salphatu. Xuraa'onni waaqa tolfamaa'oon kees haa qaana'an. Kunoo galanni isaaf haa ta'uuti. Gooftaan koo Iyyasuus Kiristoos mudaa tokko malee du'a keessaa fayyaa na godhee na kaaseera. Uummanni lakkoofsi isaanii 2,300 ta'us raajii ajaa'ibaa kana yeroo arganitti Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositti amanan. Wareegamummaadhaanis boqotan. Kana boodas geejibaatuu yookiin mankaraakurii magaazii of keessaa qabdutti ol baasuudhaan qulqulluu Faasiladaasiin baay'ee gidirsee. Dabalaniis siree sibiilaa irraa garaadhaan ciibsanii jalaan abiddatti bobeessan. Yeroo sanatti ulfinni isaaf haa ta'uuti. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos itti mul'ate. Gidiraa kana keessaa baasee mudaa tokko malee nama fayyaa taasise. Akkas godhees waadaa galeef. Yaa Faasiladas, kana beeki. Kan yaaddannoo kee godhu hundumtuu hiyyeessotaa fi maqaa keetiin kan kennu yookiin kan daaree daara kan baasu guyyaa yaaddannoo keetii mana kiristaanaaf balchaa yookiin kennaa kan kennu baay'isanii ta'ee xiqqoo isheellee yaaddannoo kee kan taasisan hundumtuu ani yakka isaanii hundumaa nan dhiisaaf. Bakka jireenya isaaniis mootummaa samii keessatti si wajjin nan taasisa. Gooftaan keenya kana erga jedheeni booda kabaja guddaadhaan gara samiitti ol ba'e. Qulqulluun Faasiladasis dhugumatti baay'ee gammade. Kana booda Maxruus hoogganaan loltootaa sun gorsitoota isaa wajjin mari'atee akkas jedhe. Waa'ee namicha maqaan isaa Faasiladas jedhamu kana maal haa goonu? Meeshaan ani ittiin isa hin gidirsine hin jiru. Yaada isaas jijjiirsisuu hin dandeenye. Isaanis akkas jedhanii gorsan. Morma isaa seefiidhaan irraa kutiitii waa'ee isaa of irraa kuti. Isaaf jedhanii namoonni hedduun dhumani hoo. Kana booda hoogganaan loltootaa sun seefiidhaan mataa qulqulluu Faasiladas irraa mursiise. Gonfoo moo'ichaas ni argate. Qooda mootummaa lafarraa tuffatee dhiiseefis mootummaa samii argate. Foon isaatiin raajii ajaa'ibaa gurguddaatu mul'ate. Namoonni isa wajjin wareegamummaa fudhatanii boqotanis baay'inni isaanii 23,793 ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaa qulqulluu Faasiladasii fi wareegamtoota hundumaatiin nu haa fayyisu. Sugni isaaniis nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyuma kana kabajamtuu Bamfisiis hiikni maqaa ishee mi'aawaa jechuu kan ta'e wareegamummaadhaan boqotte. Qulqulleettiin kun umurii isheetiin raawwattee kan dulloomte turte. Bara Saaboor mooticha Faariis gidiraa argite. Kiristaanota 900 wajjin booji'anii fudhatanii ishee hidhan. Mootiin sunis gidiraa guddaa gidirsee morma ishee seefiidhaan irraa mursiise. Mataa ishee erga irraa mursiisee boodas dhiigni morma ishee keessaa dhangala'ee hamma fagaatutti ol ba'e. Diinonni achi taa'anii jiranis humni isaanii ni dadhabe. Ifni aduus ni dukkanaa'e. Bakki sunis foolii urgaawaadhaan guute. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaa isheetiin nu haa fayyisu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana
Qonnaan bultoonni biyya Asiinaa sadi maqaan isaanii Suursii, Atkeyoosii fi Matsaahidiraa jedhaman wareegamummaadhaan boqotan. Ariyaanoos homaa osoo hin hambisiin kibba biyyattii raayyaan isaa hamma dadhabanii seefii isaanii baattuu isaatti deebisanitti namoota biyya sana ajjeesee fixee yeroo deebi'u, qonnaan bultoonni sun sadan bosona deebi'anii yeroo magaalaa walakkaatti walitti dhufanitti nuti kiristaanotadha jedhanii wacan. Ariyaanoosis dhaga'ee loltoota isaatiin qonnaan bultoota kana ajjeesuu qabdu jedhe. Loltoonnis nuti dadhabnee jirra, seefii kanas baattuu isaatti deebifnee jirra jedhanii qulqulloonni kunis kana dhaga'anii kunoo waan ittiin lafa qottan nu harka jiraatii ittiin nu ajjeesaa jedhaniin. Kana boodas morma isaanii dhagaa irra kaa'anii irraa muran. Ni ajjeesanis. Waaqayyo kadhannaa isaaniitiin nu haa fayyisu bara baraan. Ameen. Guyyaan kun guyyaa yaadannoo boqonnaa hangafa loltootaa kan ta'e, hojii gaarii kan qabuu fi qabsuura kan bareede qulqulluu Qorneeliyoosiiti. Inni bara abboota keenyaa qulqulluu duuka bu'ootaatti Waaqayyoon kan tajaajiledha. Ergamaan Waaqayyoo itti mul'ate qulqulluu Phexroosiin akka waamaniif namoota akka itti erguuf Phexrosis gara isaa akka dhufuu fi waan inni raawwachuu qabus Phexros irraa akka dhaga'u ajaje. Phexrosis yeroo dhufetti sagalee Waaqayyoo isa barsiise. Innii fi maatiin isaa hunduu amananii cuuphaman. Kana boodas Phexros biyya Iskindiriyaatiif luba taasisee isa muude. Innis yeroo achi gahetti biyyattiin waaqa tolfamaadhaan guutamtee waan turteef isaan barsiise. Namoota baay'ee gara amantaa ishee sirriitti deebisuudhaan isaan cuuphe. Mootiin Dimeexiroos isa amanee firoota isaa wajjin harka isaatti cuuphame. Ergamaa duuka bu'umsaa isaas ishee warra jireenya isaas raawwatee ni boqote. Innis ormoota keessaa nama jalqaba amanedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana biyya Iskindiraa bara mooticha Ziinuu qulqulleettii Taa'oodiraan ni boqotte. Qulqulleettii kanas namoonni biroon abbaa manaa ishee jalaa dirqamaan baasuudhaan tokkummaa isheen abbaa manaa ishee wajjin mancaase. Yeroo sanas gadda guddoo gadduudhaan ni gaabbite. Boo'icha hadhooftus boossee uffata dhiirotaa uffattee dhiira fakkaattee dhokattee Iskindiriyaa keessaa baate. Maqaa ishees Teediroos jettee of moggaaste. Gara kawaala dhiirotaa seentee uffata monoksummaa fi askeemaa ergamootaa uffatte. Namoota ishee ilaalanii hundumaaf dhiira xu'aashii ta'e fakkaattee turte. Isheen garuu beelaa fi dheebuudhaan halkan jabaachuudhaan guyyaas dhaabbachuudhaan cimtee qabsuuruu irratti obsite. Akkasitti qabsuurtee hidhamtee bara hedduu jiraatte. Baatiiwwan sana waan tokkotu ta'e. Namicha tokkotu mucayyoo tokko wajjin ejjee. Isheenis ulfooftee ilma deesse. Warri ishees kabaja dubrummaa keetii kan balleesse eenyudha jedhanii ishee gaafatan. Isheenis abbaa Teediroos kan jedhamu kawaala keessa kan jiraatu tokkotu dirqamaan akkas na godhe jette qulqulleettii Taa'ooraa irratti sobaan dubbatte. Warri ishees yeroo dhaga'anitti baay'ee gaddanii. Daa'ima sanas abbaa amantii kawaala sanaatti geessanii akkas jedhaniin, daa'imni kun kan mucaa kee monoksee Teediroosiidha jedhaniin. Yeroo sanatti abbaa manaa warra kawaala sanaa keessa jiranii qulqulleettii Taa'oodiraa dhiira jechuudhaan waamee akkas jedheen, gocha badaa kana maaliif raawwattee jedheen. Monoksota hundumaattis saalfii fiddee boquu isaaniis gadi cabsitee jedheen. Isheen dubartii ta'uu ishee hin barre ture. Isheenis yaa abbaa koo balleesseeraatii dhiifama naaf godhi jetteen. Abbaan sunis aaree kawaala keessaa baasee ishee ari'ee. Gammoojjii keessa waggaa 7 jiraatte. Daa'imni sunis ishee wajjin turte. Qormaata seexanarraa isheetti dhufus gidiraa hundumaa obsitee qormaata ulfaataa fi gurguddaa hedduu ishee qoran. Kana boodas lammaffaa deebisanii kawaala ishee galchanii guyyaa xiqqoo jiraattee qabsuura ishees xumurtee nagaadhaan boqotte. Lubbuu ishee harka Waaqayyootti kennitee bara baraaf boqotte. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isheetiin nu haa fayyisu bara baraan. Ameen. Guyyumti kun guyyaa yaadannoo qulqulloota wareegamtootaa Baasiliyoosii fi Teediroos Episkooጶosii Yerusaalemii fi hangafa wareegamtootaa Qaawisxoosidha. Sugni isaanii nu wajjin haa ta'u.
bara baraan amiin. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu, maqaan kee haa galatamu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soora keenya har'aaf ga'u nuuf kenni, yakka keenyaas nuuf dhiisi, nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi, hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis bara baraan amiin. Yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha, foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyoo, siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha, firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi, Waaqayyoon si wajjin jira oo. Jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu, cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti amiin. Galanni haa ta'u Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluuf bara baraan amiin.